Itoophiyaa walgahii gaadiyaame irratti akka hin hirmaanne ifoomsiteetti jirti. Hawaasni Oromoo Ormaa Keeniyaa sirna baalli wal harkaa fuudhinsa gadaa Gujii marsaa 75ffaa irratti argamuuf qophiitti jira. Mootummaan UKdha Somaalilaandiif beekamtii akka kennu gaafatameeti jira. Jalqaba irratti ka hordofaa turtan ijoo oduuti. Akkam jirtan hordoftoota keenya waliif TV irraa oduu sa'aatii kana isinitti himaa jirra. Oduu sa'aatii kana keessanii himaa jirru ani Udiimuu sa'aatii kallattumaan gara bal'ina oduu irraa qopheeffannetti isin dabarsa. Itoophiyaa walgahii gaadiyaame irratti akka hin hirmaanne ifoomsiteetti jirti. Sababni Itoophiyaa walgahii gaad kana irratti hin hirmaanneefis ammoo walgahii biraatiin waan walirra bu'eef ijaameeti jira. Guutuu gabaasa kana Asaantii Mahammadiitu isinitti hima. Itoophiyaan walgahii IGAD waame irratti kan hin hirmaanne ta'uu ibsite. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa walgahii adda ta'e mootummoonni misoomaaf gamtoomanii yookaan IGAD amajjii 18 bara 2024 qopheesse irratti sababa sagantaa biraatiin walirra bu'eef kan hin hirmaanne ta'uu beeksise. Xalayaa ministeerichi durataa IGADiif barreesseen sababa sagantaa kanaan dura tureen walirra bu'eef hubachiisa gabaabduu walgahicha irratti akka hirmaannu gaafatamneen Itoophiyaan walgahii Ugaandaa Kaampaalaatti qophaa'e irratti hirmaachuun kan rakkisu ta'uu addeessee jira. Haa ta'u malee akkaataa hojimaata IGAD eegeen Itoophiyaan beellama guyyaa biraa qabachuuf qophii ta'uu xalayichi ibsee jira. Maddi ministeera dhimma alaa Jibuutiitti dhiyeenya qabu xalayaan miidiyaa hawaasaarra naanna'aa ture kanuma mootummaa Itoophiyaatiin barreeffame ta'us ibsee jira. Walgahiin dura taa'an IGAD pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Umar Geelee waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand jidduutti mallatteeffame hordofuun waldhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa jidduutti uumamee fi waraana Sudaan irratti mari'achuuf waame mootummaan Sudaan walgahicha irratti argamuun dura gaggeessitoonni waraana Sudaan Abdel Fattah al-Burhaanii fi Hamdan Dagaloo qaamaan wal qunnamuun rakkoo isaanii jidduu jiru irratti mari'achuu qabu jechuun walgahii IGAD waame irratti kan hin hirmaanne ta'uu dursee ibsee jira. Boodarra garuu Sudaan hariiroo IGAD waliin qabu addaan kutus eereeti jira. Itoophiyaa fi Sudaan kan hin hirmaanne ta'uu haa himan malee waa'ee gaggeeffamuu marichaatiin wal qabatee ibsii Jibuutiis ta'ee IGAD kennan hin jiru. Oduuma wal qabateen Sudaan IGAD dhimma keessoo Sudaan keessa galeera jechuun marii rakkoo biyyattii furuuf dhaabbaticha waliin eegaltee addaan kutuu ibsitee jirti. Ibsa kibxata baafteen xalayaa ministeerri dhimma alaa Sudaan durataa IGAD kan ta'an ministeera dhimma alaa Jibuutiif barreesseen mootummaan Sudaan marii rakkoo Sudaan furuu dhaabbaticha waliin eegale addaan kutuu eereeti jira. Sudaan murtee kana kan murteessite walgahii adda ta'e IGAD osoo mootummaa Sudaan dursee hin beeksisin qopheessee fi marii kanarratti hoogganaa hidhattoota Sudaan walgahii Kaampaalaatti gaggeeffamu kanarratti afeeruu hordofeeti. Obbo Dammaqaa Mokonnin pirezidaantii Fooramii Dinagdee Addunyaatti wajjin mari'ataniiti jiru. Ministeerri muummee itti aanaa fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin pirezidaantii Fooramii Dinagdee Addunyaa boordii Bireendii wajjin mari'ataniiti jiru. Marii isaanii kanaanis obbo Dammaqaan haala wayitaawaa bu'aalee dinagdee Itoophiyaatiin galmaan akkasumas ammoo guddina saffisiisaa biyyattii keessatti gama investimantiitiin babal'isuu irratti fooyya'insa jiru irratti wajjin dubbataniiti jiru jedhameeti jira. Bu'uuraalee misoomaa babal'isuuf mootummaan xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu kan eeran obbo Dammaqaa Mokonnin Itoophiyaan humna isiitiin hidha guddicha haaromsaa ijaarrachaa kan jirtu ta'uudhaas ammoo kaasaniiti jiru. Damee tajaajila waliin gahuudhaaf ammoo dhaabbilee faayinaansii fooyyeessuu fi dinagdee dameelee dhuunfaa guddisuun mootummaan hojiilee eegale cimsee kan itti fufu ta'uudhaas ibsaniiti jiru. Pirezidaantiin Fooramii Dinagdee Addunyaadhaa boordi Bireendiin gama isaaniitiin ammoo Itoophiyaan waggaa waggaan hirmaannaa Fooramii Dinagdee Addunyaa irratti taasistu galateeffataniiti jiru. Fuuldurattis ammoo fooramichi hariiroo Itoophiyaa wajjin qabu cimsee kan itti fufu ta'uu isaa ibsaniiti jiru. Hawaasni Oromoo Ormaa Keeniyaadhaa sirna wal harkaa fuudhinsa baalli gadaa Gujii 75ffaa irratti hirmaachuudhaaf qophiitti jira jedhame. Gabaasa guutuu isaa ammoo boruu Mashiitiitu isinitti hima. Gochi hawaasa Oromoo Ormaa jedhaman biyyoota gaafa Afrikaa keessa akka jiraatan ragaawwan ba'an agarsiisaa jiru. Gosti Oromoo Ormaa kunillee ammoo baay'inaan kaaba Keeniyaatii fi kibba Itoophiyaa keessa qubatu. Warri Ormaa gosoota Oromoo Oromiyaa keessa qubataniif addunyaa kamuu irra jiraatan waliin afaanii fi aadaa dabalatee wal fakkeenya jabaa qabu. Akka ragaani bara 2019 argame agarsiisutti ammoo hawaasni kun amma lakkoofsaan haga 200,000 ta'u Keeniyaa keessa jiraatu.
Hawaasni kun jila Oromoo Oromiyaa keessatti gaggeessu yennaa dhiyoon asillee hirmaachuun hariiroo cimsachuu itti fufanii jiru. Ayyaana Irreechaa guddicha Oromoos hirmaachuudhaan magaalaa Finfinneetii fi Horar Sadii dabalatee Oromoota waliin irreeffatanii jiru. Kun ammoo hariiroo Oromoon Ormaa kun hawaasa Oromoo Oromiyaa keessa jiran waliin uummachuu fi akka gahee olaanaa qabaatuttu himama. Ammas hawaasa Oromoo Ormaa kun qophii sirna baallii wal harkaa fuudhiinsa gadaa Oromoo Gujii marsaa 75 taasifamaa jiru hirmaachuu fi qophii irratti akka argaman ragaan ni agarsiisa. Dhaabbanni Kontomaa Daarimuu Allaansi dhaabbilee miti mootummaa hojii hawaasaa hojjechaa jiranii fi keessaayyuu ammoo walitti dhufeenya hawaasa Oromoo cimsuu irratti hojjetaa jiran keessaa isa tokko. Dhaabbatichi milkaa'ina sirna kanaatiif jecha sochiiwwan gochaa jiru cimsuudhaan gara biyyoota ollaatti illee maluudhaan hawaasa Oromoo maraa fi affeerraa gochuu irratti argama. Jilli dhaabbatichaa sirna baallii wal harkaa fuudhiinsa gadaa Oromoo Gujii marsaa 75 kana sababeeffachuun hawaasa Oromoo Ormaa kaaba Keeniyaa keessa qubatan daawwachuun jila yaa'ii mi'ee bokkoo kanaafillee akka hirmaatanuu fi waamicha dhiyeesseefii jira. Jilli kun walitti qabaa boordii dhaabbata Kontumaaf Daarimuu Allaansi kadhimamaa PhD gololcha baallii fi hojii gaggeessaa dhaabbatichaa obbo Galchuu Boruu akkanuma lammoo qorataa seenaa obbo Jaanjam Uddeessaa artist Adam Muhammad artist Caaltuu Butoo fi dargaggoo mi'eessaa dambii keessaa akka qabu ragaan dhaabbata Kontumaa Daarimuu Allaansi irraa argamanii akeeka. Jilli kun Finfinnee Oromiyaa irraa ka'uudhaan eega gaafa guyyaa 5 bara 2016 kaasee magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobi dhaqqabee as gara ardaawwan uummata Oromoo Ormaa kun qubatu naanna'uudhaan naannoo akka Tanaariivaa jedhaman bakkoota akka Bangal, Burraa, Mandhoggoo fi Hosingotti hawaasa bal'aa waliin wal dhagguudhaan marii seenaa qabeessa akka taasisanillee hoogganaan olaanaan dhaabbatichaa obbo Galchuu Boruu karaa xurree miidiyaa hawaasaaniitiin beeksisanii jiru. Hawaasni Oromoo Ormaa Keeniyaa qubatullee ammoo jila kanaa fi simannaa bareedaa eega godheen duuba agarsiisa sirboota aadaa garagaraa fi qophiilee aadaa garagaraatiin jila kana simatee geggeessuu irratti argama. Jilli kunillee ammoo hawaasa Oromoo Ormaa naannawa Keeniyaa qubatan kanaa fi waamicha godhuudhaan ardaa jila mi'ee bokkootti hirmaatanii dhawa gumii mi'ee bokkoo akka hordofanuufillee waamicha godheefii jira. Waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaand jidduutti mallattaa'e misooma waloo kan mirkaneessu jaame. Dr. Diimaa Nagoodaa waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaand jidduutti mallattaa'e misooma waloo kan mirkaneessu ta'uu isaa ifoomsaniitti jiru. Waliigalteen karra galaanaa argachuu Itoophiyaa fi Somaalilaand jidduutti dhiyeenya kana mallattaa'e walta'iinsaa fi tumsa misooma waloo kan mirkaneessu ta'uu manni maree bakka bu'oota uummataatitti walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota nageenyaa fi hariiroo alaa Dr. Diimaa Nagoo himaniitti jiru. Dr. Diimaan paarlamaa Faransaayitti jila walitti qabaa koree ittisa biyyaatii fi humna waraanaa Toomaas Gaasiluudhaan durfamu wajjin mari'ataniitti jiru. Marii isaanii kanaanis ammoo Itoophiyaan dhiyeenya kana waliigalteen Somaalilaand wajjin mallatteessitee jirtu misooma waloo mirkaneessuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu isaa ifoomsaniitti jiru. Eertiraan bilisummaa isii eega gonfattee asitti Itoophiyaan karra galaanaa dhabdee turuu isii ragaan mana maricharraa argames ni mul'isa. Dinagdeen biyyoolessaa mirkaneessuudhaaf jecha qajeeltoo kennanii fudhachuutiin waliigalteen Somaalilaand wajjin irra ga'ame waloon misoomuu keessatti gahee olaanaa kan qabu ta'uudhaas ifoomeetti jira. Sanada waliigaltichaa ilaalchisuudhaan gamtaa Awurooppaarraa hubannoon walbuusaan calaqqisiifamuu fi yaanni gamtichi dhiyeesse ammoo sirrii akka hin taane mootummaan Faransaay akka hubatu jilichi gaafataniitti jiru. Nageenyi naannawa karra galaanaa gumaacha Itoophiyaa kan gaafatu ta'uu eeruudhaan sanadni waliigaltee mallattaa'es gara boqonnaa hojiirra oolmaatti akka ce'u Faransaay tumsa gama isii akka taasistu gaafataniitti jiru. Paarlamaa Faransaayitti walitti qabaan koree ittisa biyyaatii fi humna waraanaa Toomaas Gaasiluudiin gama isaaniitiin Faransaay dameewwan hawaasaa fi dinagdeen Itoophiyaa wajjin hojjechuudhaaf qophii ta'uu isaanii eereetti jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa lammiiwwan gocha gowwoomsaa irraa of eeguu akka qaban dhaameetti jira. Guutuu gabaasa kana kennaa Darajjeetu isinii dhiyeessa. Daandiin qilleensa Itoophiyaa lammiiwwan gocha gowwoomsaa irraa of eeguu akka qaban dhaame. Daandiin qilleensa Itoophiyaa hojiifis ta'ee barnootaaf gara biyya kamittiyyuu namoota erguu irratti akka hin bobba'in beeksiseeti jira. Daandichi hojiifis taanaan barnootaaf gara biyya kamittiyyuu namoota erguu irratti akka hin bobbaane beeksisuun hawaasnis kana hubachuun of eeggannoo barbaachisu akka godhu dhaamaniiru. Kanaan dura gowwoomsitootaa fi waliin dhooftonni meeshaaleen karaa tajaajila fe'umsa daandii qilleensa Itoophiyaan yookaan kaargoo akka waan isaaniif ergame fakkeessanii namoota dhuunfaa adda addaa bilbilanii lakkoofsa
namoota hordoffii ergaa sobaa fayyadamuun meeshaalee kana fudhachuuf kaffaltii gaafachaa turuu isaanii daandichi ibseera. Dabalataanis gareen hojii gowwoomsaa irratti bobba'e kun daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti hojii barbaaddota qacaruuf maallaqa galmee fi baasii adda addaaf jechuun kaffaltii kaffalchiisuun gochaa gowwoomsaa irratti bobba'aa akka jiranis yaadachiisuun hawaasni kana beekee of eeggannoo barbaachisu akka godhu yaadachiisaniiru. Dhiyeenya kanas mootummaan Kanaadaa carraa hojii fi barnoota akka baasee fi dhaabbatichi dhimma kanaan wal qabatee nama waan bakka buusee fi namoota galmaahuu barbaadan hundaaf kaffaltii kan itti raawwatan lakkoofsa herreegaa baankii kan beeksise fakkeessuun xalayaa qopheessuun gocha namoota gowwoomsuu irratti bobba'anii akka jiran irra gahuu isaanii ibsanii jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa maamiltoonni meeshaaleen isaanii akka dhufe beeksisuu fi gara dhaabbatichaa dhufanii hojimaata barbaachisaa ta'e akka eegalaniif malee bilbilaan kaffaltii dursaa kamiyyuu akka hin gaafanne beeksise. Daandichi hojiif kaffaltii dursaa kamiyyuu akka hin barbaannee fi akkasumas bakka bu'aa gosa kamiinuu akka hin hojjennee fi hojiifis ta'e barnootaaf gara biyya kamittuu namoota erguu irratti akka hin bobbaane ibseera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa lammiiwwan gochoota akkanaa irratti dammaqanii of eeggannoo barbaachisu akka godhan ergaa of eeggannoo fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti maxxanseen dhaameeti jira. EBC Fact Check obeeffanne. Itoophiyaa keessatti dhiironni parsantaa 11 ta'an haadha manaa dabalataa akka qaban ifoomeetti jira. Gabaasa beenyaa shiiramuu qindeesse Liyaa Taaddasaatu dhiyeessa. Itoophiyaa keessatti dhiironni 11 ta'an haadha warraa dabalataa akka qaban himame. Dubartoonni abbaan warraa isaanii haadha manaa tokko ol qaban lafa baadiyyaa irraa fayyadamoo akka ta'aniif wixineen labsii seeraa qophaa'aa akka jirus ministeerri qonnaa beeksiseera. Akka qorannoo ministeerri qonnaa dubartoota umuriin isaanii waggaa 15 hanga 49 jidduu jiran irratti geggeesse mul'isutti Itoophiyaa keessatti dhiironni 11 ta'an haadha manaa biraa dabalataa akka qabanidha. Qorannoon kun ogeessa seeraa ministeera qonnaa obbo Abebaw Abeben kan geggeeffame yoo ta'u Itoophiyaa keessatti naannoleen haadha manaa tokko ol fuudhuun olaanaa ta'e keessatti mul'ati. Somaalee 29, Benishaangul 121 fi Gambeellaa 121 akka ta'edha. Akka qorannichaatti naannoon Amaaraa 101 fi Finfinneen 102, Tigraay ammoo 103 ta'udha. Kana cinatti ministeerichi wixinee labsii dubartoota abbaa warraa isaanii gaa'ela haadha manaa hedduu qabu keessa jiraatan fayyadamoo taasisuu qopheessaa akka jirus beeksiseeti jira. Labsiin kun haadhotii manaa maatii haadha manaa hedduu qaban lafa baadiyyaa irratti abbummaa qaqqabeessaa akka qabaatanis ni gargaara jedhameera. Koreen dhaabbii dhimma qonnaa mana maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii bulchiinsa lafa baadiyyaa fi itti fayyadama lafa baadiyyaa irratti ministeera qonnaa fi qooda fudhattoota naannoleef uummata waliin marii taasise irratti jechuun koreen dhaabbii dhimma qonnaa mana maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii bulchiinsa lafa baadiyyaa fi itti fayyadama lafa baadiyyaa irratti ministeera qonnaa fi qooda fudhattoota naannoleef uummata waliin marii taasiseera jechuun Itiyoo FM gabaaseera. Oduu maddeen alaatirraa argannee fi oduu xumuraatiin mootummaa UK Somaalilaandiif beekamtii akka kennu gaafatameeti jira. Mootummaa UKdhaa Somaalilaandiif beekamtii akka kennu miseensi mana marii bakka bu'oota uummataa biyyattiidhaa gaafachuun isaa dhaga'ameeti jira. Miseensi paarlamaa Biriteen Alexander Stafford jedhamu biyya isaa Somaalilaandiif beekamtii akka kennitu gaafachuun isaa kan dhaga'ame ammoo Itoophiyaan sanada waliigaltee wal hubannaa karra galaanaa isii argachiisuu danda'u. Hargeysa wajjin mallatteessuu isii hordofuun ijaameeti jira. Si'ana waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand jidduutti mallatteeffame hordofuudhaan Somaalilaandiif akka biyyatti beekamtii kennuun sadarkaa addunyaatti fi sadarkaa naannawattis carraan banamee jiraachuun isaa ifoomeeti jira. Gaaffii miseensa mana marii isaanii irraa kaafame kana hordofuudhaan ammoo muummeen ministeera UKdhaa Riishi Sunak deebisaa kennaniin dhimmicha irratti ministeerri dhimma alaa England kan naannicha jiru waayillan naannicha jiranii wajjin mariirra jiraachuu ifoomseeti jira. Waliif TV irraa oduun sa'aatii kana isinii dhiyeessaa ture kanumaan goolabeetiin jira. Qophiilee Waliif TV kaafanitti dhufu yeroo gaarii qabaadha.